baay'inaan sihriin jaalalaatuun wal dhabdee jaarsaaf jaartii irraa dhufa. Gaafa garaa murattu isiin nama falfala dalagu bira dhayxee sihrii naa dalagi jettiin. Namni falfala dalagu sunis maal jedhee deebisaaf? Uffata isaa yookaan koofiyyaa yookaan haada harkaa yookaan bishaan inni dhugu yookaan nyaata inni nyaatu yookaan shittoo isaa naa fidii jedhaan. Irra badduun sihriin jaalalaa irratti dalagamtu humna qabdu dhiiga laguutii fi fincaanfa irratti ka dalagamtu. Gaafa kana jedheen inni isiin waan argatte keessaa fiddee fi dhayxii isa bira yookaan uffata isaa kan inni irratti fuure yookaan koofiyyaa fiddee fi dhayxiif. Gaafa bira dhayxee jibrii wayii achi keessaa fuudhee irratti tufee mana isaa keessatti bakka namni hin argine keessatti awwaalii jedhaan achi keessatti darbii jedhaan. Gaafa kana sihriin tun dalagamte. Miidhaan isiin fiddu tokkoffaa akka malee dhibama namichi akka malee laamshee manatti hafa. Lammaffaa sihriin isiin abbaan manaa kiyya na haa jaalatu jettee isarratti dalayde akka malee isii jibba akka harreen bineensa jibbitu caala. Sadaffaa dhalaan gariin akka dhalaa hunda jibburratti naa dalagi jettiin. Faallaa sanii sihriin namicha kana maal gooti? Isiillee hin jibba, jaartii ufiillee haadha ufii hin jibba, obboleettii ufii hin jibba, adaadaa ufii jibba. Hattan sihriin kun yoo namicha kanarra ture isiillee gadhiisa.